بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هواس خين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن نجايا فيما نجايا قبضو بقى ربين نجايا نسنجراج سي ربين نجايا ساخي سيسن هاجراج سو. الحمد لله. إملا دعوة دا تقرى نيروبي تاسفني ربين سبحانه وتعالى أكما فلئت قبروتن سا وفقا كونفرنسي بريدو أكا غارتي نما قمت شيفتو قودر رافو الري الحمد لله رب العالمين. أما اللي قرين تينيغا اتفوفا جرتي أجما قرين اتفوفا جرتي عن اللين دمما في جيتشا براس دي بإيدا هدو والتجي بريدو ترتي سمنان حواسا إنيو أولت سمنا أجايبا حواس نسوني نفتاسي سني هرمانان حواسني قودة فلأن ثمان إساني محاضرة سنرى قلمي قبعوي قوتمي دجي قوتي نمني هنگا إيران دنگلا أتكتي وانما أجائب سيسو تهي محاضر مكينيا خيست تاسفن نيروبي ترى محاضران أكترا تنان دبر ريوج أن اللي صبان تو قويا ربين برخا خيس خاي بكا أدتي وان أدى قيو ملمان كانتي حواسا وجين قام حواسا وجين قاموتا أدى ورقا ديسا إسلاما كوري مسجيدا زيارة مدرسة بولتو أمالي جولوتا ميديا دا ولين yeroo gabaabaa kana keessatti qaama hawaasaa hedduu wajjin wal qunnamnee hedduu irraa gammanne ijoollota kiyya keessaa ijoollee miidiyaa hedduu waliin turree waliin haasoynee walii gallee ijoollee gaggaarii ijoollee islaamaa ijoollee diin jaalattu turte ijoolleen suni gariin isaanii ilaan an deemuttillee gaafatanii nagaggeessuudhaaf ilaa dirree xayyaaraa dhufanii turanii hunda isaaniitu nu galatoomaa jechuu barbaada. Ani akka nama tokkotti ijoollota hawaasa kiyya Keeniyaa jiru san irraa gammadaadha. Bakkuman dhaqu hundarraa'uu biyyiti qalbiin tiyya biratti na haftu takka Naayiroobiin jirtu. Maaliif akka ta'ellee hin beekne biyya biroollee bakka gurguddoollee numan dhaqee magaalaa gurguddoo jechuudha. Ammoo hawaasni qalbiin tiyya isaan biratti na haftu hoggan deeme hunda hawaasa Keeniyaa sanii. yeroon duraa sunillee jarjara na duraa taate yeroon ammallee jarjara taate inshallah niyyaan nan qabu yeroo takka baatii takka ta'us guyyaa 15 fudhadhee hawaasa san ilaa kaakomaa bakka jirutti ziyaaruu fedha. Biyya san keessa yeroo muraasa bakka ulamaa in jiru hunda sheekota keenya bakka isaan jiranitti ziyaaruu barbaada. Hawaasa san booharsuu barbaada. Hawaasa san ziyaaruu fedha. إن شاء الله تنالي دعائي قوتني والمانو إرتي والغرغار يا ربي فدي حواس السني إرتي خيسوما ديرتو إسان إرتاهم فدو إسانو فيفو نمني باي إنما هجي هجتا جرومي يرون إيرا إسان إرتاهم لنتو الفاتة بياخيتي سنيفو أفماف أفقب إيسي باتي takka guyyaa 15 yoo xiqqaate biyya san keessa turuu barbaada. Kana inshallah rabbiga yoo umrii teenya keessatti hambaa wahii jiraatte fuula dura laalla yoo rabbi fedhe. Ergaa hedduu dabre sheekota keenya Sheekh Abdusalaami waliin turre akka gaariitti du'aayii godhamee waa meeqa taasifamee hawaasa walitti dhiheessuudhaaf hawaasni ruuhii takka akka ta'uuf tattaaffii hedduutu taasifamee ammallee taasifamaa jira. ربي خدني دوسة قلمي تيني ربي تقلتني إيانا قام ربي قلتني إن شاء الله كمالا ما في دي دمي أفر
hawaasni sun akka bakka argatu achirraa namuu gama niyyaa gara niyyaasaa dirqamnee du'aayi goone dirqamnee firraa biyyuma itti yaatan sanuu isin haa geessu jenne. Kanaafuu akkuma waliigalatti hawaasa keenya kan Naayiroobii irraa gammachuu guddoo qabaa. Hedduu kabajaa guddoo hedduu hamman dur jaaladhullee hedduu jaalala guddootu na keessatti uumamee warra gaaddisa islaamaa warra waltajjii san qopheesse jazaa rabbi isaanii haa kafalu jechuu barbaada. Hawaasni keenya bakka jirtan hundarraa'u warra gaaddisa islaamaa sanii waliin akka dhaabbattan 2024 yoo rabbi fedhe konferensii jabduu akka gaafa Afrikatti Naayiroobii irra taasifna jeetiin lallabe yoo na dhageessaniif yoo dhaga'uu baattanis hin beeyne yoo dhaga'uu baattanis irra deebitanii dhaga'uudha qabdan yoo rabbi fedhe inshaallah. Kanaafuu konferensii sanii warra gaaddisa islaamaa itti goone Sheekh Alii Jimmaa dura taa'aa goone warra gaaddisa islaamaa akka hoogganuu nama qaama dhimmi ilaalchisuun akka gargaarsifatan Naayiroobii keessatti dargaggeessas ta'ee manguddoos ta'ee qaama dhimmi ilaalchisu gargaarsifatanii konferensii san irratti akka dalagan konferensii allallabe san akka lafan keenya namni guyyaa tokko Keeniyaa keessa baate amma biyya faranjii jirtu konferensii san irra naa xiyyeeffadhu ufillee qophaa'uu hoottu ammallee buusii ummataaf barbaachiftullee achirratti irraa naa hirmaadhaa. Inshaallah magaalaan suni nuuf magaaluma lamaanii taate dirqiini akka gaariitti bakka san irratti akka hojjennu waan hin labsisan akka lafan keenyallee dhaamsa isinii godhuu barbaada inshaallahu ta'ala. Warri waan san hoogganu Sheekh Alii Jimmarraa eegalee gaaddisa islaamatii fi qeyroo dargaggeessa isaan ofitti dabalanii fi manguddoo biyyaatis walumaanuu akka tahu wal mariyannee turre. Waan sanirra nuu jabaadha galatoomaa baga nagayaan naa jiraattan isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.